yaadua mucayyoon kun jechuudha. Dubaay keessatti hammaama keessatti kufteetu achumaan du'aa ishiitu achi kaafame kan jedhamu tokko dhageetiin jira jechuudha miidiyaa irratti bahee. Gidduudhuma kana keessa Dubaay keessatti shamarran sadiitu boqate. Shamarran sadii jechuudha. Waan baay'ee nama gaddisiisu. Shamarran sadii. Nagaa waaqayyo isiniif haa baay'atu. Kabajamtoota hordoftoota akkam jirtu. Nagaa keessanii ani baay'ee nagaa ku galata waaqaa ta'u lafa jirtanitti nagaan isiniif haa baay'atu. Waaqayyo isin haa eegu, isin haa tiksu, balaa tasaarra isin haa eegu. Yeroo kana bara kana keessa wanti hunduu hammaatee jira jechuudha. Garuu waaqayyo isin haa eegu malee wanti dhaga'amullee wanti ilaalamullee hundisaa ulfaataa nama sodaachisaa dhugaa waaqa asirraan balaa asirraan ibidda asirraan maalidha. Garuu kana hunda keessatti waaqayyo isin haa eegu, isin haa tiksu. Waaqayyo oolchaadha waan ta'eef waaqayyoon garuu kadhachuu hin dhiisinaan siniin jedha. Baay'ee tokko nama sodaachisa. Egaa mucayyoon kuni hammaama keessa jechuudha. Madaamiidhaan dhufaan jira naan dhufaa. Too madaamii waamtu baay'isee jechuudha. Hammaamuma seentee hin kuufte jedhamee achiin duute. Wanti isaa hin beekamu. Eenyu beeka? Kufuu ishee eenyu beeka? Du'uu ishee eenyu beeka? Garuu wanti achas bahee jiru hammaama seentee kuftee duutee. Egaa kufaatiin akkasii tokko ani lammii maqaan ishee Ugaandaan tokko gadda kanas yeroo kuftu argeera viidiyoodhaani. Isheen immoo maalidha? Otoo mana qulqulleessitu jechuudha. Kaameraatu waraabee otoo mana qulqulleessitu of wallaaltee kuftee. Of wallaaltee yeroo kuftu akka carraa ta'e madaamiin mana keessa jirti. Madaamiin mana keessa jirti. Fiigdee dhaqxeetu yeroo isheen kuftee bakka hirqinfattee akkas raasamtu. Halawayyaa fuuteetu halawayyaa waanuma nyaatamu wayitii fuutee afaan ishii keessa jechuudha. Afaan ishii keessa afaan ishiitti harkaan qabsiiste. Mucaan sun hirqinfattee dhuma ishii garuu hin beeku. Viidiyoon sun akkanatti dhume jechuudha. Sababni isaa maalinna sukkaara qabdi. Sukkaarri yeroo namatti ka'u nama gaggabsee nama kuffisaa. Achumaanuu nama hambisuu danda'a. Bakka sukkaarri yerootti nyaachuu barbaadamti. Namni sukkaara qabu kun yerootti nyaata natti fakkaatan akka dhageetti jechuudha. Innaa mucaan kun amma akkanatti kuftee jechuudha. Yoo dhuguma hammaama keessatti kuftee ta'e mucattiin kun dhuguma sukkaarallee qabaachuu dandeessi, tokko dhiibbaa dhiigaallee qabaachuu dandeessi. Namoonni akkana kukkufan kun dhibee akkanaatti kan isaan qaban. Sammuun isaanii biizii ta'ee aarii qabu yoo ta'e hin kufuu bakka. Namumti birallee hin jiru taanaan du'uu danda'u jechuudha. Amma mucayyoon isheen kun amma hammaama keessuma seenteetu dhiqachuuf seentee kuftee achumaan haftee reeffa ishii bahee. Ishee tokko immoo akkamiin dhageesseetanii isheen tokko immoo mucaa ishiitu jalaa boqata. Nama azzansiistu dhugaa. Isheen ijoollee ishiitiif jettee biyyaa baate garuu gama gochuu hin danda'u. Ofiis yoo boqotan guyyaa ofii taanuma gochuu tokko hin danda'amu. Sakaraa waaqaa namatti dhufellee garuu isheenis itti dabalamtuudha malee kan nama gaddisiisu jechuudha. Mucaan ishii jalaa boqate biyyatti. Laal biyya ormaa keessatti du'a mucaa kee dhagahuun akkam jedheen ibsa. Du'a mucaa kee du'a maatii kee dhagahuun baay'ee irraa hafuunsa baay'ee ulfaata, dandamachuunsa baay'ee ulfaata. Abdii si kutachiisa bakka mana cufaa sana keessatti iddoo namni tokko dhufee si sossobee sitti hin dubbanne keessatti kana dhagahuun akka kottan baay'ee ulfaata. Garuu waaqni nama haa oolchu malee. Obboleettii kana jechuudha. Du'a mucaa ishiitti himan. Du'a mucaa ishiitti himan jechuudha. Maayidhaan akka itti himan isaan hin beeku. Akkamitti afaan isaanii keessaa bahee mucaan kee boqate jedhanii ta'e hin beeku. Ani garuu hin beeku jechuun du'a kallattiidhaan biyyuma keessattuu koo binsa sadi dhaqxee boossee awwaaltu ganaa dhaqxuyyuu kallattiidhaan sitti himamu bar. Sitti himamu. Amma kana bakka namni hundumtuu modernii ta'ee dhume du'as amaleeffatee duunis humaa ta'uu diddee duunis rakastee duunis birqii ta'uu diddee namni akka ta'e malee du'ayyuu
nama fuudhanii deemu yookaan dadhabeera dadhabdeetti jedhee namni ituu afurri kee hambayin qaqqabadhu faa namaan jedhanii suma du'e jechuudha. As qabanichi qabanii namni nama fuudhee dhaqa. Asitti akkuma fayyaa fakkaattee achi fayyaa waan jiru fakkaatee si maal jedhamee fuudhamee dhaqamee biraan ga'a. Akka biyya keenyatti hojjetu sadaqamu. Garuu isa biyya namaa keessa jiru kana akkamitti danda'ee afaan isaanii mucaan kee hin boqatte jedhaniitti himu. Wayi kootu jechuudha. Wayi mucaan kee baay'ee dhukkubsatee kootu dhufuu qabdaa. Kootu ilaalii kootu yaalchisii bakka jedhanii akkuma ta'etti illee achi bahuu qabdi. Bira gahuu qabdi yoo dhoksuu waan hin danda'ameef jechuudha. Yeroo yerootti bilbiltee mucaa ishii gaafatti waan ta'eef dhoksanii hafuu waan hin dandeenyeef akkas godhuu qabu malee kallattiidhaan itti himuun basmaam innaa itti himanii isheen baay'ee tokko gaggabde. Baay'ee bakka of yeroo wallaaltu namoota isheen beektu hojjettootuma akka ishee jechuudha. Sarraatenyaa akka ishee itti fidanii madaamuun akka tasgabbeessaniif akka of bartuuf du'a akka ta'es baranii jechuudha. Jarri namni akka ishee barbaachisu baranii nama iddoo jiruute jechuudha. Iddoo dura beekanii iddoo wal beekanii kan madaamota biraallee fidaniif jechuudha akka ishee tasgabbeessaniif. Ijoolleen sun tasgabbeessanii jajjabeessanii maami ta'anii maal bakka waan jedhamu hundumaa jajjadhanii mucaa kana gara qalbiitti deebisanii isa booda hin deemanii sokkanii. Yeroo biraa sokkanii mucattiin of ajjeeste. Al takkaatti sadiin dhagee dhugaa hin ulfaatu kun du'a shamarran sadii hin ulfaatu beekee taasisa. Jireenya immoo laalaga amma as hin jira. Mucattiin ammuma jirti fayyaa. Deemaa dhaqxee hammam seente muraasa daqiiqaa muraasa booda hin jirtu du'aadha. Jireenya biyya lafaa akkasi. Jireenya biyya lafaa kanumatu nu raasaa jechuudha. Isheedhuma kanatu nu dadhabsiisa jechuudha. Dhugaa waaqa. Baay'ee tokko nama gaddisiisa garuu bara kana keessa immoo akkam akka ta'e baay'ee ariifata duuti namaas wanti hundumtu badiinis baay'ee ariifata waan dhagahamu nama sodaachisa wanti mul'atu ibiddi asiin achiin achirraan sigigaachuu lafaa jedhama achirraan kirkira lafaa jedhanii achirraan maqaa gooftaatiin baay'ee ulfaata garuu kana keessatti waaqayyo keessan kadhadhaa callistanii dhiisan dhuguma isinii jaan waaqa kadhadhaa waaqayyo nama oolcha kam keessaa jechuudha. Ooluun kan danda'amu waaqayyo qofaadhaan malee baay'ee tokko ulfaata baay'ee na gaddisiiste. Mucayyoo isheen kun immoo waan nama dhibu sanuu ganaa reefi iqaamallee hojjechiifatti jechuun akka seeraatti jechuudha. Ofiishiitiif of dandeessee hojii hojjechuudhaan baatee ganaa reefi hojjetattee akka feetetti hojii hojjechuudhaaf iqaamallee reef hojjechiifatti jedhu ijoolleen jechuudha. Jireenya eegaluudhaaf bakka akka feetetti deddeebitee hojjechuudhaaf. Garuu maal godha du'a maal godhu?